Video kana irratti guyyaa 15 keessatti sheepii yookiin daallee miidhagaa akkamitti qabaachuu akka dandeessuun isin barsiisa. Warroota dhiiraatiif irree baasuu fi yookiin ispoortiidhaaf qaama guutuu ta'e qaama bareedaa ta'e qabaachuudhaaf karaa uumama ta'een side effect tokko osoo isinirraa hin geessisin wanta kana argachuu isin dandeessisuun isiniif qabadee dhufe jechuudha. Keessattuu warri shamarranii akkam gootanii nyaata kana akka itti qopheessan yeroo akkamii akka fayyadamtan akkasumas qaama keessan irratti jijjiirama akkamii yeroo hangam keessatti akka agarsiisu haa ta'u malee karaa biraatiin warri irree baasuudhaaf jettan jechuudha warri dhiiraa irree baasuudhaaf jettanii keemikaalota garaagaraa yookiin pirootiiniiwwan biroo kan fudhachaa jirtan jechuudha. Proteiniin paakdi godhamee gurguramu yookiin mana yaalaatii bittanii fayyadamtan dhiibbaa akkamii akka isinirraan ga'u isinitti hima. Warri shamarranitti yoo kan deebinu ta'e jechuudha. Warri shamarranii yeroo ammaa kana jechuudha daallee baasuudhaaf yookiin teessuma ishee guddisuudhaaf jecha hanga pilaastik sarjariitti ni taasifama jechuudha. Maaliif qaamni shamarranii tokko jechuudha ija dhiiraa maal barbaada dura qaama isheerraa teessuma ishee ilaala daallee ishee ilaala jechuudha. Shamarraniif wanti kun baay'ee murteessaadha. Kanaaf waan kana osoo wacii guddaa yookiin baasii guddaa hin baasin akkamitti argachuu akka dandeessu isin barsiisa. Salphumatti wanti kun naannoo keenyatti ni argama. Waan hundumaa haala salphaadhaan qopheessuun ni danda'ama. Barnoota lamaan wal bira isiniif qabadhee dhufee jechuudha. Warra dhiiraatiif irree baasuudhaaf isin fayyada, warra shamarraniitiif daallee baasuudhaaf isin fayyada jechuudha. Qaamni keessan qaama guutuu fi qaama bareedaa ta'a jechuudha. Garuma barnoota keenyatti ceena. Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Shimee maal? Ani Shimeedha yeroo hundumaa viidiyoo faayidaa qabeessa ta'e isiniif qabadhee nan dhufa. Chaanaalii kanaaf yoo haaraa taatan please subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii keenyaa ta'a waan hedduu walirraa baranna. Egaa barnoonni keenya jalqabee jira. Shamarreen takka jalqabe irratti yennaa uffata uffattu jechuudha. Uffata isheetti badhatu uffachuun qabdu keessattuu kan akka surrii kan uffattan warri jirtan yoo qaamni keessan qal'aa ta'e yookiin teessumni keessan xiqqaa ta'e tafti keessan qal'aa ta'e yookiin daalleen keessan qal'aa ta'e kan daallee hin qabne kan teessuma xiqqaa qabdu yoo ta'e surrii uffachuu irraa of eeguu qabda. Maaliif baay'ee namarraa fokkata baay'ee sirraa fokkata jechuudha. Akka miidhagduu taatuuf garuu nyaata kana yoo kan soorattu ta'e wantoota ani har'a isiniif qabadhee dhufe kana kan fayyadamtu yoo ta'e akka hawwitu san ni taata yookiin qaama kee guutuu ni argatta. Wantoota akkamii akka itti fayyadamtan sa'aatii akkamii irratti akka fayyadamtan waan ani isinitti dubbachaa jiru kan sirriitti hubachuutu isinirra jiraata jechuudha. Jalqaba irratti maashina juusii ittiin qopheeffattan qopheeffadha. Maashina juusatti muuzii 2 itti dabala. Ergasii aannan birciqoo tokko itti naqaa. Kanatti aansuudhaan dhadhaa loozii maankiyaa 2 itti dabala. Kanatti aansuudhaan ammas maankiyaa 2 damma itti dabala. Ammas kanatti aansuudhaan killee affeelamaa 2 itti dabala. Waan kana maashina juusitiin sirriitti miksi godha yookiin bulleessa. Haala kanaan ganama yeroo hundumaa fayyadama. Guyyoota 15 keessatti qaama keessan irratti furdinni ni dhufa. Furdinni kun kan pirootiiniidhaan dhufe yookiin kaalooriidhaan dhufe malee furdina qaama keessan irratti cooma taasisuu miti. Kanaaf garuu shamarran waan akkamii akka gochuu qabdaniin isinitti agarsiisa. Suuraa itti aanu kana daawwadha. Nyaanni kun nyaata daajeeshiniidhaaf xinnoo ulfaatudha. Nyaata kana kan soorattan gonkumaa ganama qofa ta'uu qaba. Yeroo biroo akka hin sooranne. Ergasii akka suura irratti argitan kanatti jechuudha harka keessan lamaaniin lafa ni qabattu. Luka keessaniin akka nama puushaappii hojjetutti jechuudha qaama keessan haala kanaan teessistanii jechuudha. Qilleensarra haala kanaan ni turtu daqiiqaa 2 tura mana keessan keessatti jechuudha. Kana kan hojjetan galgala ta'a jechuudha. Gizee nyaata nyaattan yookiin yeroo nyaata san nyaattanii miti galgala daqiiqaa 2 turtu jechuudha. Haala kanaan daqiiqaa 2 turtu. Ammas jechuudha haala amma argitan kanaan jechuudha. Dugda keessaniin ciisuudhaan luka keessan gara duuba keessanitti as buttanii jechuudha. Haaluma suuraa irratti argitan kanaan daqiiqaa 2f kanas inni hojjetu jechuudha. Ol ka'aa gatta'aa jechuudha. Haala kanaan daqiiqaa 2f ni hojjetu. Moobaayila keessaniin daqiiqaa qabattanii jechuudha. Kana daqiiqaa 2 kan reefu san daqiiqaa 2 kan itti aanu kanatti aansuudhaanis isa kana jechuudha. Inni kun
lukaan hojjetama jechuudha. Kan harka keessan yoo barbaadan harka keessan ol kaasuu dhabuu dandeessu. Harka lamaanii lafa qabattanii jechuudha. Luka keessan taraa ol kaastu. Marroo ol kaastu. Luka tokko garanaan luka tokko garasiin taraa ol kaastanii luka keessan gara dugda keessaniitti ol kaastu jechuudha. Kun maal isiniif godha? Nyaata kanarraa waan isin qaama keessan keessa jiru kana jechuudha bakka tokkotti isiniif walitti saba jechuudha. Walitti isiniif qaba jechuudha. Qirxii akka godhatu akka miidhagdan isiniif godha jechuudha. Kun ispoortii salphaadha. Daqiiqaa 2 dalagama kunis walitti daqiiqaa 6 dalagdu jechuudha. Booqachaa itti dabaltanii dalaguu ni dandeessu jechuudha. Nyaata kana fayyadamuu yoo kan baay'istan ta'e jechuudha baay'inaan guyyaadhaan yoo kan fayyadamtan ta'e guyyaadhaan ispoortii kana hojjechuun dirqama isiniif ta'a jechuudha. Nyaanni kun walumaa galatti qaama keessan guutuu furdisuu danda'a. Kanaaf garuu wanti isin gochuu qabdan isa kana jechuudha. Ispoortiin inni jalqaba irratti isinitti agarsiisuun qaama keessan daqiiqaa 2 yeroo hundumaa dalaginaa qaama keessan guutuu qirxii qaama keessan isin qabsiisa jechuudha. Baay'ee murteessaadha. Nyaata kana nyaatanii akkanumaan yoo callistan akkanumaan furdachuu dandeessu. Warri dhiiraa garuu ispoortii hojjechuu qabdu jechuudha. Okay. Warra shamarraniitiif kana fakkaata. Warra dhiiratiif garuu kan mana yaalatii fudhattanii fayyadamtan pirootiiniin kun kan mana yaalatii fudhatamu mee dhiibbaa akkamii akka isinirratti fiduu isinitti himaa na dhaggeeffadhaa. Jalqaba irratti dhiiraaf jechuudha. Kalee keessan daameejii godha. Guutumaan guututti kaleen keessan akka hin hojjenne hojiidhaan ala ni godha. Ni miidha jechuudha. Yoo yeroo baay'ee fudhattan tiruu keessanis akkasuma ni miidha. Leevarii keessan jechuudha. Dubartootaaf garuu dubartiin ulfa taate fakkeenyaaf waan san yoo fayyadamte ulfa san garaa ishee keessaa ni baasa. Gara birootiin foolii badaan akka qaama dhiiraa irra bu'u ni godha. Qaama dhiiraa jechuun bifa dafqaatiin bobaadhaan maaliin foolii badaan akka qaama isaa irra bu'u ni godha. Pirootiiniin mana yaalatii fudhattanii fayyadamtan kun jechuudha. Gatiin isaaniillee baay'ee ol ka'aadha. Haa ta'u malee miidhaa qaba jechuudha. Garuu ispoortii yoo hojjetan yeroo muraasa keessatti qarxii baasuu dandeessu, irrii baasuu dandeessu garuu dhiibbaa hedduu qaba jechuudha. Qaama saalaa keessan warra dhiiraatiif qaama saalaa keessan shirink ni xiqqeessa jechuudha. Qaamni saalaa keessan akka dadhabaa ta'u ni taasisa. Miidhaan inni biraa immoo jechuudha qaama keenya gubbaa irratti finniisa nutti baasuu baay'isa. Rifeensa keenya akka hin biqille godha. Ni bubuqqaa rifeensi keenya. Warri shamarranis yoo kan san fayyadamtan ta'e jechuudha. Ispoortii warri hojjetan yoo jiraatan san fayyadamuudhaaf fakkeenyaaf teessuma guddisuudhaaf jecha namoonni isa fayyadaman ni jiru jechuudha. Inni sun garuu miidhaa hedduu qaba. Shamarraniif baay'ee waan badaadha. Rifeensa namaa ni bubuqqisa. Rifeensa isaanii bubuqqisuu danda'a. Warra dhiiraallee akkasuma ni buqqaa rifeensi keessan jechuudha. Waan san yoo kan fayyadamtan ta'e kirnii kalee guutumaa guutuutti farra kaleeti jechuudha. Kaleedhaaf fayyadamuu hin qabdan. Kaleen keessan waan murteessaadha qaama keessan keessatti jechuudha. Kalee daameeji akka godhu ifaan ifatti ni beekama jechuudha. Kan mana yaalaatti argamu. Haa ta'u malee irrii baasuudhaaf karaa uumama ta'een qaamni keessan osoo hin miidhamin saayid effektii tokko keessa osoo hin galiin nyaatan ani har'a karaa salphaadhaan isinitti agarsiisee kana yoo kan fayyadamtan ta'e tokkoffaa yeroo gabaabaa keessatti isiniif ni baasa. Saayid effektii yookiin dhiibbaa tokkollee isinirraan hin ga'u. Warri shamarranii qirxii bareedaa akka qabaatan isiniif taasisa. Warra dhiiraatiif immoo jechuudha qaama namni ispoortii hojjetu qabu akka qabaatan. Irree guddaa akka qabaatan dhaabbanni keessan akka bareedaa ta'u isiniif ni taasisa jechuudha. Okay, barnoota gaarii baratanii jirtu. Warri shamarranii teessuma keessan guddisuudhaaf mala garaagaraa akka fayyadamtan ni beekama jechuudha. Keessattuu biyyoota alaatti sarjarii fayyadamu pilaastikiidhaan qaama isaanii yookiin teessuma isaanii ni guddifatu jechuudha. Garuu dhumarratti gara dhukkuboota garaagaraatti irratti jijjiiramee hanga lubbuu isaanii dabrutti miidhaginaaf jecha gara akka kaansariitti jijjiiramee yennaa lubbuudhaan dabran ni mul'ata jechuudha. Kana isin karaa uumama ta'een karaa nyaata guyyaadhaaf fayyadamnu fakkeenyaaf kan akka muuzii guyyaadhaan fayyadamnaa loozii, damma, aannan kunniin waan tokkollee akka dhiibbaa namarraan hin geenye ni beekama jechuudha. Isa kana fayyadamuudhaan miidhagina keessan eeguu ni dandeessu. Shamarran immoo daallee yoo qabaatan teessuma bareedaa yoo qabaatan ni boonuu konfidensii qabu. Kanaaf akkasitti konfidensii qabaachuudhaaf isa kana fayyadamaan isiniin jedha. Warri dhiiraas akkasuma irree yoo qabaanne ni boonna.
ejjennoon keenya miidhagaa yoo ta'e konfiidensii fi ofitti amanamummaa guddaa qabaanne jechuudha. Kana gochuudhaaf kunoo isin fidee dhufeen jira. Kan itti fayyadamaa turtii keessaniif baay'ee galatoomaan isin jedha. Baay'een isin jaaladha. Ani shimeedha yeroo hundumaa ana argachuu yoo barbaadan maatii chaanaalii kootii ta'a. Warri haaraa taatan warri maatii koo turtan galatoomaa akkanumatti waliin itti fufnaa yaada keessanaaf kennaa viidiyoo yoo isinitti tole laayik godha. Kanarraaf jenne xumurreerra goodbye.